Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya Oromiyaa Vision Media irraa oduu har'aaf qabannee dhiyaanneeti jirra. Matootii dursineeti jalqabna. Ajandaa dhimma Finfinnee fi magaalaa Dirree Dhawaa waltajjii marii biyyoolessaatiif qopheessuu koomishiniin marii biyyoolessaa beeksise. Yaaddoon fudhatamummaa fi hirmaachisummaa irratti ka'aa kan jiru koomishiniin marii biyyoolessaa waltajjii mariitiif ajandaawwan ijoo 8 ifamseeti jira. Naannoo Amaaraatti ajajootaa fi loltoota faannoo hedduu barbadeessuu raayyaan ittisa biyyaa hime. Raayyichi duula heera kabachiisuu qindaa'aa isaatiin jira kan jedhe yoo ta'u, naannichatti lolli itti fufuutu himame. Afrikaa kibbaatti hiriirri mormii lammiilee alaa lubbuu dabalataa akka hin balleessine dhaabbileen garaagaraa gaafatan. Lammiilee Itoophiyaa dabalatee Afrikaanonni baay'een lubbuun isaanii sodaa keessa jiraachuu himamaati jira. Liibiyaan lammiilee Itoophiyaa dabalatee lammiileen biyyoota Afrikaa bahaa akka biyyattiin seenne uggurte. Biyyattiin godaantota irratti duula hidhaa bal'aa gaggeessaatii jirti. Humnoonni Huutii qubannaa humna waraana Israa'el ilaalchisee Somaaliilaand haleeluuf akeekkachiisan kanneen jaan matootii oduu warraatii gara bal'inaatti achi ce'a. Ajandaa dhimma Finfinneetii fi magaalaa Dirree Dhawaa waltajjii marii biyyoolessaatiif qopheessuu koomishiniin marii biyyoolessaa beeksise. Yaaddoon fudhatamummaa fi hirmaachisummaa irratti ka'aa kan jiru koomishiniin marii biyyoolessaa waltajjii mariitiif ajandaawwan ijoo 8 ifamse. Koomishiniin marii biyyoolessaa Itoophiyaa yaaddoon fudhatamummaa, hirmaachisummaa fi hirmaannaa dhabuu qaamota ijoo irratti ka'uu akkuma itti fufetti jira. Waltajjii marii biyyoolessaa gaggeessuuf ammoo ajandaawwan ijoo fi bal'oo 8 ifa taasise. Ajandaan kun kaleessa dura bu'aa koomishinichaa Piroofeesar Masfiin Ariyaa fi koomishiinaroota birootiin sirna hordoftoota amantaa, jaarsolee biyyaa, abbootii gadaa, haadholee siiqqeetii fi bakka bu'oota hawaasaa garaagaraa irratti argaman duratti ifoome. Akka koomishinichi ibsetti utubaawwan ijoo 8 qophii waggoota baay'ee walitti qabinsa ajandaa fi hojii mirkaneessa guutuu biyyattii keessatti gaggeeffamaa ture kan calaqqisuudha. Ijoowwan dubbii kunniin adeemsa marii biyyoolessaa keessatti mata dureewwan ajandaa fi gaafilee qajeelfamaa qoratamaniif akka deeggarsa guddaatti tajaajilu jedhe. Sirna kanarratti kan dubbatan Piroofeesar Masfiin utubaawwan ajandaa kunniin yaaddoo fi fedhii hawaasaa adeemsa hirmaannaa bal'aa guutuu biyyattii keessatti aanaalee 1,200 ol keessatti gaggeeffame walitti qabame kan calaqqisuudha jedhan. Akka isaan jedhanitti hojiin ajandaa bocuu kun adeemsa sadarkaa gara gadii irraa gara olitti kan hordofe yoo ta'u, kaayyoon isaa marii nagaatiin qormaatiilee ammee fi gaafiilee seenaa, siyaasaa, hawaasummaa fi bulchiinsaa yeroo dheeraa jiran deebisuudha. Haaluma kanaan utubaawwan ijoo 8 waltajjii marichaatiif qophaa'an ifameeti jira. Qabxiin jalqabaa dhimma ijaarsa biyyaa yoo ta'u, qabxiilee hedduu as jalatti tarreeffamaniiti jiru. Mirga abbaa biyyummaa, seenaa fi eenyummaa uummata biyyattii, aadaa fi afaan uummata biyyattii ajandaa kana jalatti akka ilaalaman himeeti jira. Qabxii lammaffaa jee kan kaase immoo dhimma ijaarsa mootummaa fi caasaa isaati. Qabxiilee 10 as jalatti tarreessa keessaa dhimma ijaarsa mootummaa, mirga hiree fi ofii murteeffachuu, hiikaa sabaa fi sablammii yookaan keewwata heera mootummaa 39, yeroo aangoo mootummaa federaalaatii fi naannoo, hariiroo mootummaa federaalaatii fi naannolee, qooddaa aangoo mootummaa federaalaatii fi naannolee, qoodinsa qabeenya mootummaa federaalaatii fi naannoo, bulchiinsa naannolee fi daangaa isaanii, ijaarsa naannolee haaraa kanneen jaan qabxii kana jalatti tarreeffaman. Dabalataan gahee paarlaamaa fi ijaarsa isaa, aangoo heera mootummaa hiikuu, sirna heera mootummaa fooyyessuu, keewwata 404 fi 405 kanneen jaan adda bahuu ibseeti jira. Filannoo fi hirmaannaa paartiilee siyaasaa ilaalchiseetis as jalatti akka ilaalamuuf koomishinichi adda baasuudha ibse. Gaheen paartiilee siyaasaa sirna paartii sabdaneessaa, gahee mootummaa fi paartii biyya bulchuu adda baasu, paartiileen siyaasaa akkamiin qabeenya mootummaa fayyadaman kan jiru ajandaa kana jalatti adda baheeti jira. Qabxiin sadaffaa fi ijoo magaalota federaalaa irratti kan xiyyeeffatudha. Akka heera Itoophiyaatti magaalaa federaalaa jedhamuun kan beekaman Finfinnee fi Dirree Dhawaadha. Koomishiniin marii biyyoolessaatis dhimma magaalota kanneenii ajandaa sadaffaa jechuudhaan adda baase. Magaalaan Finfinnee ilaalchisuudhaan dhimmi magaalaa Finfinnee seera bulchiinsa Finfinnee, heera Finfinnee fi Oromiyaa, qooda baajata Finfinnee, daangaa Finfinnee fi moggaasa maqaalee bakkeewwan Finfinnee keessaa, afaan hojii magaalaa Finfinnee, teessoo mootummaa federaalaa kanneen jaan marii kanaan akka ilaalamaniif adda bahuudha ibse.
Magaalaa Dirree Dhawaa ilaalchisuudhaan koomishinichi haalli bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa fuulduratti akkam ta'a kan jiruu fi bakka bu'iinsa federeeshinii keessatti qaban irratti akka mari'atamu adda baasuudha ibse. Dabalataan hariiroon magaalaan Dirree Dhawaa naannoo Oromiyaa fi Somaalee waliin qabdus qaama ajandaa kanaati jeeti jira. Dhimmi biraa walabummaa amantiitiin kan wal qabatudha. Koomishiniin marii biyyoolessaa kun dhimma amantii as keessatti akka ilaalamuuf adda baasuudha ibse. Kunis daangaa amantaa fi walabummaa gidduu jiru wal simsiisu, amantaa fi gochaalee duudhaa biyyaa cabsan dhaabbilee mootummaa keessatti gahee amantaa kan jiru qabxiilee as jalatti ilaalaman kan biraati. Inni biroo itti fayyadama sagalee guddistuu manneen amantaatii fi mirga uummataa kan jirus marichaaf dhiyaateeti jira. Qabxii mariif filataman kan biraan dhimma ijaarsa jaarmiyaalee olaantummaa seeraatii fi mirgoota namoomaati. Kana jalatti dhimmoonni mirga namoomaa heera mootummaatii fi seera mirgoota namoomaa ittiin eegamu, mirga namoota biyya keessaa buqqaanii, mirgoota qaama miidhamtootaa fi namoota moggaatti baafamanii walitti bu'iinsaa fi rakkoo nageenyaa keessatti eegumsa mirgoota namoomaaf taasifamu, jaarmiyaalee hojjetan jabeessuu, lammiilee biyya alaa jiraatan ilaalchisee mirga lammummaa lama kennuutu ilaalama. Akkasumas dhimma olaantummaa seeraatii fi seera qabeessummaa seera duratti walqixa ilaalamu, itti gaafatamummaa dhaqqabummaa haqaa, ijaarsa jaarmiyaalee, walabummaa dhaabbilee dimokiraasii, walabummaa fi gaafatamummaa dhaabbilee haqaa, walabummaa jaarmiyaalee tikaa fi nageenyaa qabxii kana jala irratti mari'atama. Madaala walabummaa fi gaafatamummaan qaamolee mootummaa sadeen, alloogummaan dhaabbilee miidiyaa, bilisummaa dhaabbilee siviiliitiis as jalatti ilaalama. Dinagdee hawaasummaa qonnaan bultootaa fi horsiisee bultoonni akka qabxii ja'affaatti, malaamaltummaa fi bulchiinsi gaariin qabxii torbaffaa, ijaarsi nageenyaa immoo qabxii 8ffaa ta'uudhaan ajandichaaf akka dhiyaatu koomishinichi beeksiseeti jira. Naannoo Amaaraatti ajajootaa fi loltoota faannoo hedduu barbadeessuu raayyaan ittisa biyyaa hime. Raayyichi duula heeraa kabachiisuu qindaawaa taasisaatiin jira kan jedhe yoo ta'u, naannichatti lolli itti fufuutu himame. Raayyaa ittisa biyyaatti ajajni bahaa duula 7 seera kabachiisuu jechuun yaame kan naannoo Amaaraa keessatti gaggeessan loltoota faannoo 230 ajjeesuu ibseeti jira. Ibsi kun lola naannicha keessatti dheerachaa jiru keessatti tarkaanfilee waraanaa gareewwan hidhattoota faannoo irratti xiyyeeffatan kan dhiyeenya kanatti bakka waraanni federaalaatii fi maddeen faannoo waliin wal qabatan bu'aawwan dirree waraanaa irratti gabaasonni wal faalleessan baay'inaan mul'achaa jiran keessatti kun kan dhaga'ame. Ibsa kaleessa ba'e keessatti ajajni bahaa humni isaa waxabajjii 17 hanga 23 bara 2026tti naannoo kaaba Goojjam, lixa Goojjam, Hawwii fi kibba Gondar keessatti sakatta'insa gaggeeffameen loltoota 230 akka ajjeefaman dubbateeti jira. Humni waraanaa kun akka jeetti warri kaan madaa'aniiti jiru yookaan booji'amaniiti jiru. Akkasumas namoonni tokko tokko harka kennaniiti jiru, deeggartoonni faannoo hedduun to'annoo jala oolfamaniiti jiru jedhe. Ajajni kun humnoonni isaa poolisii naannoo waliin ta'uudhaan bakka loltoonni dhokatan jechuun bosonaa fi naannoolee fagoo keessatti hojii diina qulqulleessuu jeen gaggeesseeti jira. Akka ibsa kanaatti hojii kana keessatti meeshaalee waraanaa adda addaa fi meeshaan loojistikii kan akka PKM, Kalashnikov, Rifles, Pistol, Dishkaa fi Rasaasaa akkasumas meeshaalee biroo mootummaarraa fudhataman ja'an qabamanii fi meeshaalee deeggarsa loojistikii kunneen booji'amaniiti jiru. Dabalataan konkolaataa, motorsaayikilii fi qabeenyawwan biroo garee hidhattootaa kun itti fayyadaman jeen to'achuu isaati ibse. Ibsa kana keessatti namoonni ajajoota faannoo ajjeefamuunis ibsameeti jira. Namoota ajjeefaman keessaa kanneen akka Geetaachoo Ayyaanaa, Erqiihun Taammanaa, Alamuu Moollaa, Mirat Xalaa'uun, Abbaba Asnaaqaa, Hoonee Geetannata akkasumas namoota maqaan isaanii qofti ibsame kanneen akka Maamush Warquu, Malkaamuu fi Warqinaa Jaaman ajjeefamuudha ibse. Odeeffannoo waraanni biyyoolessaa dubbate kun qaama bilisa ta'een mirkanaa'uu hin dandeenye. Maddeen miidiyaa faannoo waliin hidhata qaban yeroo baay'ee lakkoofsa miidhaa humni federaalaa gabaasu kan morman yoo ta'u, kisaaraa humnoota mootummaa irra ga'es ni gabaasu. Kunis falmii odeeffannoo dhimma lola naannoo Amaaraa keessatti jiru kan calaqqisuudha jedhameeti jira. Afrikaa kibbaatti hiriirri mormii lammiilee alaa lubbuu dabalataa akka hin balleessine dhaabbileen gaafatan. Lammiilee Itoophiyaa dabalatee Afrikaanonni baay'een lubbuun isaanii sodaa keessa akka jiru himameeti jira. Hiriirri jibbansa lammiilee alaa Afrikaa kibbaatti godaantota seeraan alaa ja'aman kanneen biyyoota Afrikaa biraarraa dhufan irratti baname lubbuu fi qabeenya akka hin balleessine dhaabbileen adda addaa akeekkachiisaati jiru.
gareeleen maqaa garaagaraatiin yaamaman kanneen akka maarchii fi maarchii dabalatee namoota Afrikaa biroo irraa dhufanii Afrikaa kibbaa keessa jiraatan waxabajjii 30/2026 dura biyya keessa akka ba'an yeroon daangaa qabameefii ture. Yeroo daangaa qabame xumuramuuf guyyoonni muraasni qofti wayitaa hafe kanatti gareen kun magaalaa adda addaatti hiriira guddaa qopheessuuf poolisii fi qaamoleen nageenyaa immoo seeraa fi sirna eeguudhaaf qophii jalqabaniiti jiru. Lammiilee Itoophiyaa dabalatee hanga ammaatti Afrikaanonni hedduun Afrikaa kibbaa keessaa bahuu hin dandeenye yookaan karaa ba'anii hin arganne. Sodaan miidhaa isaan irra ga'uu danda'uutis jabaachaati jira. Dhaabbanni qorannoo nageenyaa ISS kan Piriitooriyaa keessa jiru akka jedhetti hiriirri garee jibbaa godaantota alaa asiin dura gaggeessan lubbuu namoota 3 balleesseeti ture. Hiriira waxabajjii 30tti taasifamu irratti namoonni hirmaatan tokko hidhannoo fudhachuu danda'u. Kunis akka bara 2008tti raawwatame ajjeechaa hamaa irra deebi'uu danda'a yaaddoon jettu jabaachaati jira. Qaamoleen nageenyaa keessaa kan garee kana deeggaran akka hin dhabamne hiriira qopheessitootaa fi ajajoota nageenyaa akka of eeggannoo godhan ISS akeekkachiiseeti jira. Afrikaa kibbaa keessatti namoota biyya alaatii dhufan kan seeraan galmaa'anii fi kan hin galmaa'in miliyoona 2.4 hanga miliyoona 3tu jira jedhameeti tilmaamama. Ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaa ibsa asiin dura baaseen nageenya lammiilee kootii eegsisuudhaaf Piriitooriyaa waliin hojjechaatiin jira jechuun ni yaadatama. Oduu gama biraatiin Liibiyaan lammiilee Itoophiyaa dabalatee lammiilee biyyoota Afrikaa bahaa akka biyyattiin seenne uggurte. Biyyattiin godaantota irratti duula hidhaa bal'aa gaggeessaa akka jirtuuti himame. Bulchiinsi naannoo baha Liibiyaatti argamu lammiilee Itoophiyaa, Suudaan, Eertiraa fi Somaaliyaa gara biyyattii akka hin seenne dhorkaa kaa'eeti jira. Tarkaanfiin kun godaantota qarqara galaanaa baha biyyattii irraa ka'anii gara Awurooppaatti ce'uudhaaf yaalan dhaabuudhaaf dhimma yaadame ta'uu akka danda'u ibsameeti jira. Qarqarri galaana Liibiyaa godaantota baha Afrikaa jireenya fooyya'aa barbaadaaf gara qarqara galaana Awurooppaatti ce'uuf yaalaniif bakka ce'umsaa guddaadha. Godaantonni kun yeroo baay'ee seeraan ala namoota daddabarsaniin dooniiwwan xixiqqoo fi balaadhaaf saaxilaman keessatti dhiphatanii akka fe'aman kan taasifaman yoo ta'u, imala galaana irraa kan rakkisaa fi sodaachisaa ta'e kanaan namoonni 10,000tti lakkaa'aman jireenya isaanii ni dhabu. Murteen dhorkaa wixxata ba'e kun akka agarsiisutti lammiileen Suudaan, Eertiraa, Itoophiyaa fi Somaaliyaa karaawwan hundaan jechuunis lafoo galaanaa fi qilleensaan gara daangaa Liibiyaatti akka hin seenne kan dhorkuudha. Ta'us murteen kun dippiloomaatota akkasumas ogeessota damee fayyaa fi barnootaa keessa hojjetaniif hojiirra akka hin oolle ibsameeti jira. Murtee kanaan alatti godaantonni biyyoota adda addaa irraa dhufan Liibiyaa keessatti deebisanii akka hundeeffaman yaalii taasifamu mormuudhaan baatiiwwan muraasa darban keessatti kutaalee bahaa fi dhiyaa Liibiyaa keessatti haalli yaaddeessan uumameeti ture. Odeeffannoon Amnesty International yoo kana baasin godaantota irratti duulli hidhaa bal'aan kan taasifamaa jiru yoo ta'u, namoonni 10,000 lakkaa'aman to'annoo jala oolaniitu jiran jedhe. Akka odeeffannoon dhaabbata mootummoota gamtoomanitti Liibiyaa keessatti godaantotaa fi baqattoota 900,000 ol kan jiraatan yoo ta'u, isaan keessaa lammiileen Suudaan lakkoofsaan isa guddaadha. Godaantonni baay'een gara Awurooppaatti ce'uu kan barbaadan ta'us dooniiwwan isaan ittiin imalan yeroo baay'ee to'annaa jala ooluun gara Liibiyaatti akka deebifaman taasifama. Ajaans Firaans Pireesiitu gabaase. Oduu xumuraatiin humnoonni Huutii qubannaa humna waraana Israa'el ilaalchisee Somaaliilaand aleeluudhaaf akeekkachiisan. Sochiin Huutii Yemen Somaaliilaand keessatti waraanni Israa'el kamiyyuu akka hin argamne akeekkachiisa cimaa kenneeti jira. Kunis kan ta'e Teel Aviv loltoota humna addaa 50 ta'an gara Somaaliilaand erguu isii gabaasni erga bahee guyyoota muraasaan booda. Muhammad Alfaaraa miseensa waajjira siyaasaa garee sanii yoo ta'u, wixxata dabre akka jeetti sochiin Israa'el Somaaliilaand keessatti taasisaa jirtu yaaddoo guddaa kan uumu jedhan. Kana malees naannichi riqicha galaana addunyaa keessaa isa tokko kan ta'e galaana diimaa fi ulaa Baab al-Mandab keessatti iddoo dhimma tarsiimoo ta'e qabachuu ta'uu eereeti jira. Alfaaraa sochiin diinaa Israa'el achitti godhamu kamiyyuu yaalii to'annaa karaalee galaana murteessoo kanaa fi nageenya naannoo jeequu ta'a jechuudhaan dubbateeti jira. Itti dabaluudhaan Israa'el galaana Somaaliyaa keessatti nageenya Yemen irratti balaa ta'uu ibseeti jira. Hoogganaan isaanii Abdul Malik Al-Huutii duraanis yoo Israa'el yookaan Ameerikaan Somaaliilaand keessatti argaman
deebii cimaa akka laatan akeekkachiiseeti ture. Alfaaraa akkasumas nageenya galaana diimaa eeguudhaaf buufata waraana alaa hin barbaachisu jechuudhaan itti gaafatamni nageenya naannoo biyyoota naannichaa akka ta'e ibseeti jira. Akeekkachiisni kun kan dhufe yeroo Israa'el Somaalilaandii keessatti sochii dippiloomaasii nageenyaa dabalaa jirtutti. Muddee bara 2025 keessatti Israa'el Somaalilaandiif beekamtii biyyummaa erga kenniteen booda mootummaan federaalaa Somaaliyaa irraa mormii cimaan ka'eeti jira. Somaaliyaan immoo Somaalilaand kutaa biyya isii ta'uu irra deebi'uudhaan mirkaneessite. Yaadonni dhiyeenya kana dubbataman kunniin gabaasota Israa'el Somaalilaand keessatti buufata odeeffannoo yookaan intelligence base ijaarrattee jirti. Akkasumas dooniiwwan daldala Israa'el kan galaana diimaa keessa darban doorsisa humna Huutii irraa ittisuudhaaf buufata waraana galaana naannichaa keessatti hundeessuudhaaf karoorfataa jirti jedhan hordofee kan dhufedha jechuudhaan Somaalii Gaardiyaan gabaaseeti jira. Egaa hordoftoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaatti. Nagaan nuuf tura.